السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو يا حركة فوني هردفتوني حاليماتو أكم جرتن نجا كيسني فيا الحمد لله قالني ربي هاجو ديبني ولدت ديبني ولدت ديبني جر رجعت ولا مالي نجا قبل نسين والله نجا الحمد لله حرقة في عدة تكون حليمة نافيرتي من شديد نافير دجاجة نقطتي خوت يتي جاي مدى نافير نافيرتنا نفوتين نفتي جتولا qoyaa mee sagalee mukayyifaa kun seenaa nu fakkaate eessa godhe isa riimootii gara godhen beeku bakka sagaleen tarii yoo jeeqa jedhee tureeti har'a gaaffii adda tokkoon gaafatame ka yoo danda'e inshaallah yoo dandeenye deebisa gaaffii meeqa na gaafatte isinitti fakkaate bismillah gaaffii 15 muluu na gaafatte inshaallah kee rabbiin na gargaaru tokkoffaa irratti maal jettee kana gaafate beekta hadiisa ati eenyu maqaan kee inni dhugaa hadiisa mamoo maqaa biraa qabdaa jedha maqaan gaaffii bareedaa na gaafatte galatoomi maqaan kiyya hadiisa arus jedhamaa jechuudha arus abbaan kee maqaan isaa arusi rabbiin umrii haa dheeressu maqaa kiyya kana baasee eenyu na baasee beektu akkootii na baasee jechuudha haadha ummaatiyyaa haadha abbaa kiyyaatti jechuudha haadha abbaa kiyyaatti na baasee maqaa birallee nin qaba Fatiyaa nin qaba maqaan Fatiyaan kun immoo isa paaspoortiitti jechuudha garuu irra hedduun sooshaal miidiyaa irratti kana beekamuun yaani irra hedduun nama kana beekuun Fatiyaani isin immoo warri yuutuubaroota kana beektan hadiisani jechuudha hadiisaan makama kiyya akka dhugaa akka baaban kiyya takkaa'u haati baabaa kiyyaa warri kiyyattiin na beeku jechuudha Fatiyaallee na beekan asumaan namni Fatiyaallee na yaamtan. Lammata hadiisa ati eessatti dhalattee eessatti guddattee jedha bootaan ani itti dhaladhee arsiitiin dhaladhee arsii diksiis larlee warra haddaa baamuu dhaladhee hoggaa yookiin 3-4 akkanan ta'a yeroon warri kiyya haadhaaf abbaan kiyya gara jireenyaatiif jireenya isaanii jijjiiruuf gara Adaamatti imalanii Adaamatti jiraachuu eegalanii jechuudha. Achitti ilkaan cabsee achittiin barumsa koo eegalee achittiin jiruu kiyya hagana dheeradhu takka haga umriin kiyyaa gana ga'u achittiin guddadhe jechuudha. Waggaa 3 yookiin hedduu of hin beeku dhugaa dubbachuuf jechuudha yeroo warri kiyya fuudhee gara Adaamatti imalaniitiin isaan naa galansan. Gaaffii sadaffaa abbaa manaa yookiin jaalallee ni qabdaa warri as jala jirtan. Awon akka walchiiste mee gaaffii akkanaa kana akkamiin na gaafatta abbaa mana ijoollee teenya asirratti dhugaa rabbii dhiifama viidiyoo kana beektan halkan raawwattu jira maaliif jennaan guyyaa xiqqoo natti hin mijatne waan ta'eef halkaniin kun olaala wallaahi gurraacha ta'a እና abbaa manaa hin qabullee hiriyyallee hin qabullee asumatti dhumate dubbiin yeellanyim namni dhufuu barbaadan koottaa kunoo duwwaa dhamtu hin jiru. Eshi gaaffii afraffaa erga biyyaa baate gaabbitee osoo biyyaa bahu baadhe jettee ni beektaa. Alhamdulillah takka gaabbiin beeku ittiin gammada malee biyyaa bahuu kiyyatti maaliin waan keessa gee fedhii qabuuf gaabbiin beeku. Gaaffii shanaffaa yeroo biyya Arabaa dhuftu san silaa afaan Arabaan beektu maaliin jaratti haasa'uu dandeetti naan jette. Wanni jaratti haasa'uu danda'een afaan Arabaan hin jiru yeroo sanii afaan Ingiliffaa kana hundi hin beeku dhugaa dubbachuuf. Yes, okay. What is your name? Isa maqaa na gaafata maqaa kee deebisaa fi I'm sorry yoo aballeesse dhiifaman gaafadha. Baqa waanuma kanaani malee baqa hedduun beeku. Irra jirii garuu ka isaan nama guddaan kun immoo si hubata beekta jaartiin an bira dalagu nama guddoodha gatii taateef dhugaa haadholiin gurdoon kun si hubatan akka ijoollee osoo hin ta'in jecha afaanirraa si fudhatan jechuudha wanta ati jechuu barbaaddesan afaanirraa si fudhatanii harkaan sitti argisiisanii sa'aatii san keessatti garuu ani suuraa natti argisiisan jedhaan yeroo tokko waan na mudate afaan agijeessan hin beeku killee fidinaan jedhan isaan killee kana waanii waraabee wallaalee jala jechuun addaan baafachuu dadhabeera beexeedhaan inni miti killee isaan asitti. Bakka dhugaa rabbii waan wallaalee jira bakka waan isaan naan jedhan kan eegas maal natti argisiisa fageenya kokkokko lukkoo akkisiin godhattu natti argisiista yommuu naa galee eegin jedheen afaan Ingiliffaatiin akkasiin siin jedha akkasitti hin irraanfadhu dhugaa fakkiin isiin itti gizeessan ittiin argisiistu sun akkasumatti ija fuuldura na dhufaa jechuudha. Akkasittiin na agarsiiste
bakka nin bareeni san booddee immootu ni ittiin fidee jechuudha. Akkasiin jedha hordoftoota Haliimaatu akka itti bohaartan abdiin akka itti bohaartan abdiin qaba. Eshi gaafii meeqa farra genneerra gaafii ja'a farra genneerra akkana jetti maatii keessan keessaanii ati meeqaffaadha jetti. Ani intala hangafaati shamarrillee anuma alhamdulillah amma shamara miyyota argannee jirra. Yoo soddaan an ta'uu feetan koottan bira intalaaf ta'uu qaba. Ani warra kootiif hangafaa jechuudha. Akkasiin siniin jedha. Torbaffaa abbaan kee irra jaallattamoo haadhatee irra jaallatta? Ija mirgaatiif ija bitaa adda filachuu hin dandeetta. Garuu haa ta'u ummatii ani irra jaalladha. Eshi sadeettaffaa biyya arabaa kana keessatti muudannoon si mudate nuuf himi jetti. Mudannoo hedduun qabaa. Namni biyya arabaa kana dhufee mudannoo dhabu hin jiru. Mudannoo tokko keessaa mudannoo hedduu keessa tokkoon isin hima yeroo illee akka isin irratti hin dheeressine jechuudha. Mudannoon ani qabu inni maal ta'e obboleessi namittii tiyya jaartiin isaa shorbaa looziitu jira. Shorbaa loozii san anaaf shillee ergite isiin eegasii hin dhuguu firiij keessa kaayinaan jette. Ani immoo tokkiyya dhugee geesseera. Eegasii hedduu waan natti mi'aayeef guyyaa 2 moo 3 firiijii keessa taa'e yeroo firiijii keessa taa'u kana hin bada. Takkaa'u gadi namama gatii ta'eefiif haga badeetiin gadi namamu irratti ani yoon dhugee jedhee fuudhee dhugee jechuudha. Gaafa guyyaa sadaffaa immoo akkanaa san na gaafatte gargalumma isaan ganama dhugee isheen gargala na gaafatte. Waan eegasii bakka hedduu takka itti mul'een hin qaanfadhee isa argiteerti anallee fidaniiran isillee fidaniiran. Bakka hedduu takka waan qaanfadheef harcee baxaabbaxee bararoo namni wallaaliin jiru jechuun afaan arabaatiin sursaar jedhanii isa san jechuudha. Keessa kaayee harcee wanni baxaabbaxee burcuqqoo sanitti naqeef wal fakkaata bifni isaanii. Eegasii itti fidee akkatti bararoon itti seenee deemne. Gadi naqinaan jette. Akkasitti guyyaa san irra darbee jechuudha. Akkasii mudannoo hedduu qaba garuu sa'aatiin hin dheerata. Akkasiin jedha hordoftoonni Haliimaatu akka itti bohaartan abdii hin qaba. Komantii jalatti amma akka dukkana irraa hin qabne. Eshi meeqaffar abbaa kee irra biyya arabaa ishee saglaffaadha. Warra yuutuubii kan irra jiran kun keessaa eenyu irra dinqisiifatta? Warroota yuutuubii kana irra jiran warroota yuutuubii mataa isaanii qaban. Eshi eenyu obseetu. Obseedha moo obsaa tuuba namni wallaalee hin jiru obsaa tuubidhaan jechuudha irra dinqisiifadha. Eshi kurnaffaan maal jedhasi fakkaate hojii biyya arabaa keessaa kam irra jaallata kamiin irra jibbita? Silaa hojiin biyya arabaa keessaa hunduu jaallatanii osoo hin ta'in giddimaan jechuudha hojjetamanii. Garuu haa ta'u dalagaadhaa maallaqa gatii ta'eef wallaahi wanni jibbu keessaa daa'imman na ajajuudha jechuun daa'imman bakka sa'aatii ammoo kana fidii wanna san fidii wanna kan akkana godhi ijoolleen shamarranii keessattuu haftuun nageettu jechuudha. Takkaa'u bakka sa'aatii dargaggummaa irra jirtu teettetiniin toofiitii bilbila akkanatti jaallalaa goroggoraa yeroo na ajajju yeroo bishaan naa fidinaan jettu hedduu takka gize wanna akka hiisantu na aarsa malee dalagaa kaan hin jaalladha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Eshi kudha tokkoffaa akkamitti gara yuutuubii kana dhufuu dandeesse? Yuutuubii kana akka itti dhufuu danda'e intaloo wasiilati yaattu jira. Takkaa'u intaloo eessuma kiyya jecha obboleessa ummaatiyyaa jaartiin isaa as jirti. Takkaa'u mootuu ishillee yuutuubii banattee jirti. Asuma ammaatii ta'aafi waan ofii duraan samboon tutuubidha. Amma waan ofiitiitti jijjiirtee jirti. Waan ofii dhaqaatii maatii ta'aafi. Fiin isiniin jedha isiitu akka gara yuutuubiitti dhufu isin na affeeree isitti na yaame rabbiin umrii isii adeerisu. Eshi 12ffaa warra dhiiraa tana dubbii warra dhiiraa keessaa kan yuutuubii irratti argite keessa dirqama nama tokko heerume yoo siin jedhan eenyunni. Abbaa fe'e mul'achuu garuu mirga qaba. Sheekota keessa illee haa ta'u. Maaliif yuutuubii qaban yaani abbaa yuutuubara keessaa jettee mitire? Shiyaanawaar. Bishaan itti dhugaa. Jaartii qabaa akka jaartii qabuun hin beekaru. Jaartii aga furee fuudhuun sunnaadha. Shiyaanawaar jechuudha.
Isa 13ffaa yuutuubii kana irratti shamarran jaallatta akka maqaa isiin hudhai dhiirallee maqaa isiin haadhai. Shamarran keessaa eenyuun akka jaalladhu beeytanii? Afaan Amaariffaatiin hojjettii mucayyoon suni Masii jedhaniini. Ishiin sun waa'ee rifeensaa kana hedduu ishiin hojjettu jechuudha. Masii otoo hin ta'in maskii akiid Allahu alam maskiidha na fakkaate maqaan ishee. Waa'ee rifeensatii hedduu odda biyya kana dhufee hedduun isii hordofaa jechuudha. Odda biyya kana dhufee ani hedduu takkaan isii hordofaa. Rifeensa irratti dhugaa hedduu takka jechuudha. Isirraa waa baay'ee baradhee jira. Rifeensi kiyyaallee ka duraan harkaa caccabuu ka duraan hedduu itti rakkadhu isirraa barumsa hedduu argadhee rifeensa kiyyaallee akkaan itti fayyadamaa jira jechuudha. Akkasiin isiniin jedha dhumarra gennirra 14ffaa guyyaa akka malee gaddite jira. La. Hedduu jira. Hin jira hedduu. Namni addunyaa kanarratti akkan hin gaddine hin jiru. Takka ni gammadaa takka ni gaddite. Garuu guyyaa akkaan samoona kanallee taa'u as Ramadaanuma kana keessa akkaan guyyaan hin gadde guyyaa tokko jira. Namichi tiyyaan umraa deemuuf walii gallee turre. Ramadaana keessa umraa goona jennee walii gallee. Achirraan akka tasaa ta'ee warra shamarraniin beeytanii wanti baatii takkaa heediin natti dhufte jechuudha. Guyyaan leen jala kalaa'ee jira guyyaan deemnu. Hagasitti illee irraa deemuu danda'a waan ta'eef hedduu takkaan baqqaa dhugaa hedduu takkaan aaree jechuudha. Maaliif jennaaniin guyyaa san yaani baqqaa yoo isiin si dhiisee deemanaan jettee yoo isiin na dhiiftee deemte mootu carraa keessa ramadaana dhaala deemuu hin danda'a garuu ramadaanni kun na jala tara. Yoo jiini kun na jala tare mootu deemu jiini tun deebiteen dhuftu jechuudha. Haga sanii haga waggaa tanaan mootu rabbiin addunyaa tanarra lubbuutti yaani tursiisan tursiisu Allahu alam ismu qofa harkaa qabaa jechuudha mootii ardeebsamii. Kanaafuu akkasitti guyyaa san dhugaa hedduu takkaan aarii imimmaan qabachuu dadhabee mana fincaanii seeneetiin boo'ee yeroo boolli hedduu takkaan gaddee achirraan baqqaa dhugaa deemeetiin bakka jijjiirii guyyaa irratti jijjiirin jedhanii hedduu takkaan boo'een gaddee alhamdulillahi rabbil alamin rabbi yaada muraada kiyyaallee naa guutee nabbootaa san na dhaabee jira ramadaana keessa rabbii warra rasuulaa nu godheetiniin akka rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhan namni ramadaana keessa hajjii godhee umraa godhee akkaan hajjii nu wajjin godheetii jedhan. Kanaafuu akkasi rabbiin nurra haa qeebalu. Alhamdulillah guyyaa san gaddullee garuu harkadheetiniin jira. 15ffaarra geenneen osoo heerumtee jaarsi kee masaasitti himin jaartii fuudhee eegasiisitti maal guutaa baqa dhugumaan dhugatti wanna biraa miidhaa takka illee irraan geessu garuu khalaas na xalaaqin jedhan na hiiki baqa hin danda'u qaa maaliif jaarsa kiyya akka namni biraa ani jechuun nama tokko irratti akka namni tokko jaartiin irratti fuudha osoo hin ta'in nama san irratti akka fuudhamuun barbaada. Maaliif jennaaniin wanni kana jedhe hedduuf jaalladha hedduu jaarsi kennin jaalladha rabbiin jaarsa quwwaa qabu naaf haa kennu. Amiin jedhaa isinillee warra jaarsa hin qabne jaarsa rabbiin isiniif haa kennu. Kanaafuu maaliifin lammataa ta'uu fedha. Warri dhiiraa irra hedduun isaanii gaafa lammataa fuudhan beekta tokkoffaa fuudhan san dhugaa wanni godhan irra hedduun dhiira biyya keenya bakka isii duraa san hedduu bira dhaqu duuba warra fuudhe tana lammafarra fuudhe san ishii bira deddeemaa jechuudha yeroo hedduu ishiidha bakka ishii bira kan inni itti galu. Kanaafuu anillee lammataa fedhuu barbaada malee akka inni irratti fuudhuun barbaadu garuu an nama biraa irratti fuudhamuu hin barbaadu. Namni jaarsa keessaniif jaarsee daachuu barbaadan koominti jalatti na dubbisa. Gaafiin dhumatee jiraan si'aa wallee nu dhumateera. Gaafiin dhumateetiin jira. Wanni biraan jira. Akkasii dhumatee jiraan jiru. Akkasiin sin jedha. Dubbii gabaabaa na xalaaqin jedhaan malee jaartii akkanarratti fuudhuun eeyyamuuf garuu an jaartii lammaffaa ta'uun hin fedha. Tokkoffaa osoo hin ta'in lammaffaa maaliif jennaani yoo inni kan narratti fuudhuun isaan oolle ta dura fuudhamte san irra fuudhamuu barbaada malee akka na dura fuudhee ta biraan irra fuudhuun barbaadu yaanni keessanii gala jedheen amana akkas isin jedha turtii na wajjiin turtan galatoomaa hagam mana daawwachuu keessaniif warri nan beenee ani Hadiisaa Tuumin jedhama yoon hin dogongorellee dhiifama akkasiin isin jedha. Hordoftoota Haliimaatuuf kottamaatiin haa ta'u hundi keessanuu viidiyoon kun immoo dhugaa halkan waraabee ifaa meeqa akkasitti godheessu argitaniin kolfitan rabbi akkasiin isin jedha.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.